Nangacheetti maallaqa fidanii maatii darbanii waan takka miidiyaatti hin dubbatinaa jaanii maatii ishii du'e jalqaban san irraa ka'uu danda'uu qaba namni keenya. Haqa walitti himne yoo ta'e. Tabiraa dubbiin ijoollee taateetti sun ijoolleedhaan maqaa yaamamuu jiru kun dubbiin ijoollee waan ijoolleeti. Abura Shidaa Faasirra jira nama guddaa duraan dubbate dhiifama na godha. Dubbiin ijoollee waan ijoolleeti. Ijoollee miidiyaadhaa viidiyoo waraabtee fi miidiyaatti dubbachuu tabiraa tanitti siida'u amma magaalaa Finfinnee keessan jira. Tiga dubbii ijoollee kana maaliif akkanatti itti xiyyeeffata ijoollee namni barra waa'ee ijoollee irraa dubbachuu. Waan hin beekuuf egaa evidensiin si kan nu deema. Laa waa'ee ijoollee akka nama tokkotti siin jee akka hawaasa fi tokkottiin arraati bar beekumti qabda. Dura waan yaadan si deebisuu deemuun irraan fuune bar. Akka namni waan ijoollee kanarratti dhiibbaa godhu jiruu takkatti himu jirta bar. Hedduu godhe tokkoo miti nama naattu aboo bocala warra deemee nyaata qofaa waa dalagu anaa mindaa isinii ergaati dhugaa ummata keessanii dubbadha nama joofaa jira nasraan ni beeti. Sandugaadha waan dhugaa jaanii. Duuba ijoolleen tun biyya jirti ani biyyaan jira. Hawaasni fi wal qomachuun waan jiraati. San waan dhugaati. Ani biyyaan jira kuna laa an biyyaan jira namni magaalaa keessa jiraatu dhaddeen ollaa nyaatu jaan nageenya fi eeggata. Ani waa'ee Finfinnee guyyaa takkaa yoo hin hamtu dubbadhee jiraadheen naafida maaliif Finfinneen jiraadha waan fedhan hamtu yoo godhan. In dubbadhu maaliifi bakka kanaan jira dursa ati maatii keetiif immoo mataa keetiif immoo eenyuuf dursa nageenya kannitu yoo maatiin kee dhume rabbitti araaramu jetta bar mataa keetiif dursa nageenya kannitu haqa walitti himna yoo ta'e ani gaa bira deddeebisan waan hin beekneef ta'a bira ijoollee san waan inni irra deddeebi'ee dubbadheef namni hubatee ni jira waan jiruuf yoo exactly waa'ee ijoollee sanii dhiisnee qaamni laa. Damiinni dhugaasota wajji dubbatee direedha waan akka bulchiinsatti naannoo Somaaleetti wajji dubbattee yakkamaa seeraa dhiyeessee. Lidi nani haasawaa siin galleessa obboleessa kiyya. Dhiifama naa godhannaa balleessa hayyee muna keenya thank you. Okay waan ijoollee tana barra an ijoollee sanii fi atii fi anilleen akkuma tokko barra garaagarummaan qabnu barnaa fi isaanis hawaasa nuti anaa fi atis hawaasaa barra. Isaan akka nama fi tokko namni komachuu mirga qaba. Boodistii biraatu irra yaatanii hoteela namaatu waraabdanii waa'ee micoota isanii tana maaliif irraa dubbachuu dhabdan jechuun sirreedha. Ammoo namni akka amma murti guutoo ijoollee irratti jee itti deddeebisu kana ijoollee maal harkaa qabdi aangoo maal harkaa qabdi miskinnii fiifuu hoteela irra yaatee hiraata funaannachuu jirti maal qabdi ganyaateetu garaan guutanne bakkee dhugaan jirtu irraa maameeyta. Bakka dhugaan laallattu bakka waan kana furmaata itti kannuu didduu tanarraa maaf diddee bakka tanarraa meeyta itti gaafatamummaan magaalaa dira dhawaa ka diroodha jaalattus jibbitus ka lubbuu micoo tanaa itti gaafatamus isa waan feetan fidaa yaa kee dhugaa walitti himnaa isa inni gaafa achii qabe booda manguddoon ifi abbootiin gadaa deemtee seeraan Soomaaloo sanii wajji gumaa ifiif dhufanii Soomaaleen gaafa sila arra gurbaan san qabamee hidhaa jiraate abacha gutakka sila arra gurbaan san dhageeffatu sila arra gurbaan san qabamee mana seera jiraate Soomaaleen ifiif gumaan nu barbaaddi barboo nuti deemnee gumaa isaan hin kadhannu ifiif gumaan Soomaaleen narram annin beeka waa'ee gumaatti miti nan hubanne waan ijoollee kanaa wajji seeraaf hin dhiyaanne ta'e maaliif hin gaafanne maal ijoollee kanarra raataati. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام رشيدة. في جاري جولة أنت برجر ما تشوف في جاري تيسي وانا كران دبتنا سنجي. لا كوي خانو ما كذا. جولة أدي دبتشو جرابر نتوان جولة تو. جولة تناوج ولا بر إساني أول دبس من جروبا. جولة تناوج يا ولا لا برنما أول دبس من كابو ماليو. Rugaa walitti himuun gaariidhaan an ijoollee amma namummaan ijoollee tana bar abbaa gadaa maan komanne daniina maan komanne ustaazota maan komanne ulamaa'ii maan komanne nama dhageettii qabu biyya isa keessa jiru maan komanne nageenya maan komanne tiibaa maan komanne jechuun biyya badida ustaazotaa fi sheekotii adibaan tusan akka itti ergaa dhaammanne na jala seeniiti muna yoo himmuma dhuunfaatiif narraa haara qabaatte ala والله وانا نجي وان سريتها والله نمنينا دورا خدير جوار كي اتي عرب سمي اتي دمي اتي جبا من جرو حقنا هم يوفيتي بر قافة سنسني بينا بر مرتيخين يلا قافة سنس دوتي ورسي دورا ورا مجان كنا ربي تميتي وبليسا ساتي بتميتي جنة أني متاخي ورسي كي كوتوري خيساي أتي نبي يقول أبو ملا ملي بغانا كي ورسي كي كوتوري وان ولي نسمع ما
Gaafatan waan gaarii isaa agarre arrammoo waan hamaa agarre arra waan hamaa kanallee nuti kabirootu yakka kana hojjete jechuutti hin jirru garuu qaama yakka hojjete kana maaliif seeran nuun dhiyeessine amma muna fi guuto walin hubanne la muna na obsinaan si fayyaade bakka sanaa muna mana kee keessa ijoollee yoo mataa wal oorte dhagee boo namarraa dhaggeeffatu hin dandeessan akka atuu carraanuu kan nasra mana kan kee keessa ijoollee yoo mataa wal oorte eenyu itti gaafatama qaba tokkoffaa abbaa urame haakima geessu ka'uure immoo ka'aa dabu harka duubatti hidhee garafee ka'aa dabu eenyu abbaa mana siimiti abbaa yes itti gaafatama qaba seenaa ofii xureesse itti gaafatamas aangoon arra inni irra jiru tun aangoon ta'e isaatii miti agartee waggaa 100 dhufu aangoo irraan buunu kajee dargiin arra Zimbaabuwee keessa taa'eeti arrii ofii filachuu jirra biyya fi deebi'uun danda'u reeffaanillee dhugaan si hima kadiyoon seenaa ofii xureesse kana siif hima baramman siif muna bakka tolu nubatiin qofa isinii meeti walitti isin dhiisuu deema munaan nan hubanne ana waa'een ijoollee kana kan jee ijoollee tana nama walii galuun ittiin himaa qoy muna yoonni inni deemuuf sitti himu sagalee anis biyya keessa taa'een sagalee ta'uu jira fonqolcha mootummaa irra dubbachuutti hin jiru dhiiga obboleettii irratti dubbachaa jira warri uteela namaatu beesisu warri nyaataa beesisu obboleettii isaanii tan magaalaa Dirree Dhawaa keessatti duute ajjeefamte liyyuu haayilii Soomaaliitiin sagalee qabanii foloorsii qabanii maaliif sagalee hin taane maaliif dhiibbaa hin goone akka dhugaan si hun gaafatamu jechuu jira malee amma inni jibbaa ijoollee ibsutti hin jiru aangoo qabdi ijoolleen jee dubbachaa hin jiru muraayya bakka sanaa hubadhu komiin inni irraa qabu akkuma nuti ustaasota keenya komachaa jirrutti inninis akka sooshaal miidiyaa nama fayyadamuu tokkotti hundi keenya namuu waan irraa eeggamu godhuu qabna sagalee obboleettii teenyaa ta'uu qabnaa inni jechuu jiru malee amma isaantu hooggansa qaba isaantu dandeettii qaba isaantu waan kana cufee isaan maaliif hin dubbanne jechaan jiru muraayya bakka san wal hubadhaa murtii guutoonis sirri sagalee ta'uu jira ammoo number 1 godhanii irratti xiyyeeffachuutu hin jira la sadarkaa duraarra hin jirtu ijoolleen tun hawaasa arra dhugaa nageenyi isaaniitiin illee barbaada isaanii qabee waan kana godhaa jechuu jiru hin jiru gaafii mirgaa dhiyeessaniif san gaafii mirgaati achi bira kuti talamadaati arra silaa qaamni waan yakka kana raawwate silaa seera jalatti oole san boodarra deebitee lammaffaa manguddoonii fi abbootiin gadaa arra manguddoo Somaalee san garaada isaanii san ergatteeti ifii isaaniitiif yaaboo gumaa keessan hangana kafalla waan feetan nu gaafadha mucaa keenya lubbuu isaa bilisa nu baasaa jettee tasilaa nu kadhachuu qabdu miila kee Somaaleedha malee Oromoon irra deemtee gumaa barbaadu inni sirraa du'ee arra namni wanni ummata olamaayii teenyaa fi manguddoo teenyallee baaddilee gumaa deemanii barbaadanii nama si ajjeesa dheettee hulaa itti dhadhoittee gumaa naa kan niyattaanii hinjattuun arra gumaa san akka gaafatan wanni isaan kute namicha yakka hojjete santu seera jala assalamu alaikum Somaalee dirqoy muna gaafii tokko gaafatiin yakka hojjete saniitu seera jalatti hin qabamini namichi seera hojjete sun dhiyaatee fi arra ulamaa manguddoo sanii Muna muna teenya meeqa wal dura mee sirraa fitadhee mee haasawaa kana namicha santu abrashidaafin kan naqoy namicha seera yakka san hojjeteetu Dirree Dhawaa dhufe mola namichi yakka san hojjeteetu Dirree Dhawaa dhufe moo nasiyaattu Hargeysaa yookaan Maqdishoo dhaqe gaafii takkitira qofaa deebisi namicha yakka san hojjeteetu Dirree Dhawaa dhufe qe'ee abbaa siirra dhufe achitti walii galleeme kana walii galleeme okay abbaan gumaa eessa deemee akka namni horiin midhaan isaa jalaa nyaate warra namaa deemee gaafatamoo warra horiin midhaan isaa nyaatetu dhufee oorruu namarratti kafalatamu qofa naa deebisi. Warra horiin midhaan isaanii midhaan namaa nyaatetu dhufee horii san deeffata. Kana jannaan anaaf itti karaa tokkorra jirra jechuudha. Akkasuma jechuun jiraa baranis. Kana wanni jiru Habrashida si duraan dubbate ifama naa godhi maayikii kiyya kana siif hin kanne. Akka uumaa galatoomaadhaa bar wal dhaggeeffadhaa wanna kuni sillachuutu karaa tokkotti dubbachuu jirtanii walii galuu dadhabdaniin jechuu fedhee sillameen jidduu seeneeti itti fufi galatoome guftaatti maan dubbadha. Irraa fudhadhu
Gaafatee turte. amma wanni irra diddibdan hin jiru wanni gaaraas baanus dakaas baanu hin jiru nuti Kadir Jawaar qofa dhimma kanarratti abbaadha walaa aktiivistiidha walaa yuutuubara walaa abbaa gadaati walaa sheekotiin wanni irra jiru qoftiin maaliif calliste dhimma kana siitu irraa abbaadha maaliifii fi lafa laalte jaanii gaafii dhiyeessuufiidha malee dhimma kana kan bakka itti godhu kan dhugaas baasuu kan seeraas kabachiisuu danda'u Kadir Jawaari. Kana hundi keenyaa ni beekna. Garuu namni nama dhaga'u riibaa kaasuudhaaf itti dhadha'u namuma nama dhaga'u dhadha'u jiru sanitti dadhaba. Nama beekaaraaf nama dhaga'u osoo hin taane nama beekaaraaf. Nama beekaaraaf riibaa kaasuutu ulfaataa. Oromoon jettee malee waan kana Kadiris ni beeka akka alaafannata qabu. Sinii galee ammoo jaalatus jibbuus dhimma kana bakka itti godhallee haqa keenyallee ni baasa. Maatii achirraa buqqee ganda guddaa sanillee ni deebisa. Kaartaa lafa sanillee ni baasa. Sinii galee lafa saniifillee eegumsa ni godha. Jaalatturus dafuus jaalatus jibbuus kanuma nuti kadhachaa jiru. Kan ammoo hanga duunuttillee lafan keenya.